Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaa har'aa qabannee isinii dhiyaanneerraa kan isinitti mummoo'an Iftuu Galataati. Waraanni mootummaa aanaa Ilfataatti obbo Abbabaa Dabarsaa ajjeesee mana isaaniis gubuun qabeenya isaanii saamuun dhaga'ame. Aanaa Tokkee Kuttaayetti waraanni mootummaa namoota nagaa hidhaa jira. Aanaa Adaabbaatti namoonni nagaan waraana mootummaatiin ukkaanfamanii dhamaa jiru. Kanneen jedhan bal'ina isaanii isin biraan gahaa amma xumuraatti nooliin tura. Waraanni mootummaa maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataatti bobbaafame namoota nagaa ajjeesuu, manaa fi qabeenya uummataa gubuu fi saamuu hojii idilee godhachuu jiraattonni himan. Jiraataan aanaa Ilfataa tokko akka jedhanitti waraanni mootummaa aanaa Ilfataatti bobbaafame kun amajjii 15 bara 2023 ganda Somboo Cittuu jedhamtu keessatti mana jireenyaa uummataa gubuun madditti qabeenya uummataa saameera. Aanaa Ilfataa keessatti kan isaan raawwachaa turan kaleessa guyyaa kaleessaa keessatti jechaadha. Guyyaa mana dhuunfaa namuma nagaa urseenanii mana keessaa ari'anii namoota qotee bulaa ta'an hunda isaanii lafa gammoojjii Qaalee jedhamu keessaa waliin gadee ari'anii waraanni mootummaa humni isaanii nama 700 kan ta'an hundi isaanii nammanii dhufanii dinnicha kan jedhamu dinnicha faa lafa keessaa qofforanii yaasanii kaan barbaree kaan uffata namaa horii gaafaa sa'a 67 uffatanii ba'anii kan isaan saamanii ganda Somboo Cittuu aanaa Ilfataati kan isaan saamanii kan isaan immoo waan saaman sana itti fudhatanii ammaaf galan immoo ganda Abuu Sandii keessatti galan. Nama yaada kana nuuf qoodan dabalatee qonnaan bultoota maqaan obbo Fayyisaa Abdiisaa fi obbo Abbabaa Dabarsaa jedhaman jalaa manni jireenyaa gubachuu fi qabeenyi isaanis kan saamame yoo ta'u namni kun akka jedhanitti gochaa kana kan raawwate gurmuu waraana mootummaa qindaa'inaan waliin ta'ee socho'aa ture. Maqaan isaanii tokkoffaan kan manni gubate Fayyisaa Abdiisaatii, Abbabaa Dabarsaatii kan manni gubate kan qabeenyi saamame roota 17 kan Fayyisaa Abdiisaa kan fudhatanii minaan illee shallagaan kumtaala 30 kan darbu boqqolloo ibiddatti kaa'anii kan gubanii kan Abbabaa Dabarsaa xaafii tuulaa kumtaalatti otoo tilmaamne kumtaala 50 kan ta'u xaafii tuulaa 4 ibiddatti naqanii gubuudhaan minaanis immoollee akkasumatti kan aameellee duraan mana jiru minaallee akkasumatti kan gugguban manallee kan gugguban sooraalillee kan gugguban uffata maatiillee tokkitti ishee nan bifne tokko ishee guurratanii kan deeman kanuma keenyallee jechaadha. Ani obbo Kiisaa Mooshaan jedhama kan koollee surree shamishii tokko otoo nan bifne qabeenya nani qabullee mana keessatti otoo nan bifne hunda ishee guuranii deeman anillee jiraataan aanaa Ilfataa keessaati. Nama bira geenyaan lubbuu namaatiif kan hin tolle waan ta'aniifi bira geenyee qaamaan eenyudha jechuu kan hin dandeenye waraana mootummaa ta'uu isaanii namoota warri manatti hafan dabadabamuu isaanii balbala hin cufinaa mana hin bayinaa manaa baanaanoo manni keessan hin gubata jedhanii kaleessa walgahii irratti ba'anii labsanii har'a namni dhuguma hin miidhamnu manni keenya hin gubatu hin keenya mana gaafasaan jedhan gaafasaan mana ta'an immoo isaaniin dabadabanii mana namicha isa tokko immoo natti agarsiisi jedhanii gubanii manuma warra mana taa'anayyuu guggubanii bira darbuu. Isaan dabalatee qonnaan bultoonni yakki kun irratti raawwatame namoota nagaa dhimma siyaasaa kamuu keessa qooda hin qabne ta'uu kan dubbatan namni kun waraanni mootummaa kanaan dura gaafa muddee 28 bara 2022 nama obbo Abbabaa Dabarsaa jedhaman sababuma wal fakkaatuuf ajjeesuu wayita dhaqetti ofirratti qolachaa hanga danda'an ajjeesanii boodarra wareegamuu himan. Wanti nuti tokko nuti beekaa nuti warra maatii guddifatudha. Ani mataan koo yoo ta'e ani ijoollee 10 qallaba waan waraanni adda bilisummaa Oromoo mataa of danda'eeti kan inni qabsaa'u ani immoo ijoollee beeksisa nama 10 maatii qaalama wajjin nama 12 ta'een galaa ijoollee koo guddifachuu malee dhimma siyaasaa kanatu akkana kuni kana beekaa kanan beeka waan hin jedhu qabu garuu immoo yoo dhufame nan du'a waan ta'eef jalaa deemeera. Waraanni mootummaa yeroo duraayyuu barbaadaa ture maal godhe gaafa jennu nyaachiseedha waan biraa miti. Mootummaa saamee miti waan tokko godhee miti. Abbabaa Dabarsaa kan jedhamu ijoollumsaa guddifata malee dhimma namaallee hin qabu. Kanaaf hin nyaachise waan jedhamu sana
Nyaachi seeraa karaa dabarseeraa nyaachise waanan jedhullee ani guutummaan guutuutti waanan beeku hin qabu. Isa kana sababeeffatanii yoo warri kaleessa dhimma caasummaa keessallee wal dhiibaa turan isa kana addatti qabatanii fidanii yoo akka inni lubbuunsaa darbullee taasisanii baqatee inni hin dhukkubsata dhibee torbee tokko olii dhibameera waan ta'eef deemuu dadhabee gaafa gamtuu fi ofirratti itti dhukaasee ajjeesee booda baay'inaan irra caalanii lubbuu isaallee ajjeesanii darbanii. Obbo Abbabaan qonnaan bulaa hojii qonnaatiin maatii isaanii jiraachisan ta'uu kan himan jiraatan kun guyyoota muraasa dura isaan ajjeesuun hanqate yeroo kanatti immoo mana jireenyaa isaanii gubuu fi qabeenya isaanii saamuun ijoollee isaanii rakkoo hammaataaf saaxiluu dubbatan. Abbabaan qotee bulaadha. Nama maatii isaa guddifatudha. Homaa waan tokko hojjetaa mootummaa miti. Nama qotee bulaadha. Ijoollee isaa guddifata. Gubbaadhaaf lafa Garjoo jedhamturra lafa xiqqoo wayii lafa facaasaa cimdii lamaa kan hin taane wayii qabaa. Iddootti horii bobbaafatu dhabnaan ijoollee isaa fudhatee lafa gammoojjii Qaalee jedhamutti gale. Maatii isaa guddifata malee barumsas hin qabu. Hojjetaa mootummaas miti. Homaallee hin qabu. Nama ijoollee guddisudha malee. Torban darbe keessatti isa ajjeesanii lubbuusaa balleessanii bira darbanii guyyaa kaleessaa immoo itti deebi'anii hoolota awwal 5 re'oota naannoo 20 jalaa guurratanii mana luukii 50 jalaa gubanii nirbata waan manni isaa qabu tokkitti illee uffata isaa hunda saamanii horii isaa tokkitti guurratanii deeman. Yoomtullee namneefiin ijoolleen isaa har'a bakka teessee boossuufis hin qabdu. Ijoolleen isaallee kun waliin gaddeemtee boossituu foo keessa yaate. Gabaasni mootummaan waboon uummata saama jedhee gabaasu soba kan jedhan namni kun akka naannoo keenyatti waboon toora keenya eega qubatee kaasee hattoonni duraan qabeenya uummataa saamaa turanuu tasgabbaa'aniiru jedhan. Dhumarrattis dararaa fi saamichi waraanni mootummaa uummata nagaarratti raawwatu daran dabalaa waan jiruuf uummanni abdii kutatee jiraachuu raadiyoon Dirree Shaggaritti himan. Edda gaafa waraanni adda bilisummaa Oromoo babal'atee lafa qabateeti hattoonni kaleessa qabeenya namaa saamanillee dhugaa rabbii bakkuma jiranitti saffedhanii hin gorsee walitti waamee hin hatinii miidhamtaa hin saaminii jedhee gorse malee waan tokko isaatus ani hin argine isaa saamullee hin agarre. Uummanni kunillee tokko yoo gaafattan dhugaa isinii bahuu danda'a. Maqaa wal farrajuu fi wal gurraacheessuudha malee isa kana waraana adda bilisummaa Oromoo nama gaaf tokko akkanatti hate sangaa baduu fuudhe saaba du'aate nama jedhamu ani hin dhageenye hin agarre. Bakka balaa guddaatu jira malee wanti tokko wanti isa qotate hin saamama horii isa horee hin saamama wanti uummanni fala kanatu jira jedhee fala tokko qabu hin jiru. Homaan goone wanti inni godhe hin jiru otoo waan godhe qabaate irraa of deebiseellee fooyya'eellee jiraanna jechuu danda'a. Waan godhe hin qabu waan ta'eef kanarraa du'a murteeffatee ta'a malee homtuu hin jiru. Wabii Waaqotu gabaase. Waraanni mootummaa godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayitti namoota nagaa hojii daldalaa fi qonnaatiin of jiraachisan Abaaboo Shanee gargaartu jechuun hidhaa akka jiru dhaga'ame. Maddeen aanaa Tokkee Kuttaayirraa raadiyoon Dirree Shaggariif odeessa qoodan akka jedhanitti waraanni mootummaa torban darbe keessa gaafa amajjii 9 bara 2023 aanaa Tokkee Kuttaayee magaalaa Mutuluu jedhamtu keessa maqaballeessii sobaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftu jedhuun namoota hojii daldalaa fi qonnaatiin adda duree ta'an 3 manguddoo biyyaa obbo Mul'ataa Amanaa, obbo Dassaalany Didhaa fi obbo Gaashoo Fayyeeraa ukkaamsuun hidheera. Namoonni kunneen hojii daldalaa fi misooma qonnaa adda addaa irratti bobba'uun aanichatti maqaa gaarii qabaachaa turuu isaanii kan eeran maddeen kunneen keessumaa obbo Mul'ataa Amanaa fi obbo Dassaalany Didhaa daldaltootaa fi qonnaan bultoota adda dureen hawaasa naannoo sanaatiif fakkeenya ta'anii fi rakkoo hawaasummaa uummata naannichaa furuu irratti kanneen qooda olaanaa gumaachaa turanii jedhan. Waraanni mootummaas namoota jajjaboo kunneen yakka tokko malee maqaballeessii kijibaa harka lafa jalaan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun ukkaamsee akka hidhe maddeen keenya ibsaniiru. Addatti immoo obbo Mul'ataa Amanaa sadarkaa naannoo qofaatti osoo hin taane akka biyyaattuu manguddoo rakkoo uummata biyyattii hiikuu keessatti qooda olaanaa gumaachaa turan. Akkasumas yeroo kanatti rakkoo siyaasaa biyyattiin keessa seente keessaa akka baatuuf yaada furmaataa kan dhiyeessaa jiran ta'uu kan eeran maddi keenya tokko manguddoo akkasii mana hidhaatti galchanii kaa'uun caalmaatti rakkoo hammeessuudha jedhan. Itti fufanis namoonni kunneen erga hidhamanii torban tokko darbuu himanii hanga gabaasti kun qindaa'utti mana murtiitti osoo hin dhiyeessin mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran dubbatan. Akkuma qe'ee isaanii irraa qabaniin deemaniin magaalaa Gudar geessanii waajjira poolisii aanaa Tokkee Kuttaayitti hidhuu kan himan maddi kun aanicha keessatti sababa Abaaboo Shanee deeggartuu jedhuun namoota hedduu hidhanii dararaa akka turanii fi ammallee hidhuuf adamoo irratti bobba'uu isaanii ifoomsan. Wabii Waaqotu qindeesse.
oduu har'aa xumuraatiin godina Arsii lixaa aanaa Daabbaa keessatti waraanni mootummaa sababa sobaa ABO shanee waliin hariiroo qabdu jedhuun namoota nagaa ukkaamsee mana hidhaatti guuraa jiraachuun ibsame. Jiraataan aanaa Daabbaa tokko raadiyoon Dirree Shaggaritti akka himanitti waraanni mootummaa kun amajjii 15 bara 2023 ganda gaara Diloo Misraa jedhamu keessaa qeerroo maqaan isaa Umaraa Tusaa jedhamu ABO shanee waliin qunnamtii qaba jechuun barjaa sobaa erga itti maxxansee booda ukkaamsee fudhateera. Maddi keenya akka dhugumsanitti qeerroo Umaraa Tusaa ukkaamsanii konkolaataa gubbaatti fe'anii fudhatanii deemuu kan mirkaneessan yoo ta'u hanga gabaasni kun qindaa'utti eessa akka geessan akkasumas lubbuun jiraachuunsaa fi ajjeefamuunsaa wallaalamuu himan. Bifuma wal fakkaatuun barsiisaa Amanoo Sheekaa kan jedhamanis waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhanii ukkaamsuun achi buutee isaanii akka dhabamsiisan maddi kun raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Ammallee sabboontota hedduu hidhuuf adamsaa jiraachuu odeeffannoo akka qaban kan ibsan maddi keenya roorroo fi gidiraa mana hidhaa sodaachuun namoonni hedduun qe'ee isaanii gadhiisanii baqachaa jiraachuu dubbatan. Namoota nagaa qaama kam waliinuu hidhata siyaasaa hin qabne yakka sobaa ABO shanee waliin hariiroo qabu jedhu itti maxxansuun gochaa fokkisaa kana raawwachaa kan jiran caasaalee mootummaa bilxiginnaa sadarkaa aanaarra jiran keessaa kaabinoota, dabballoota, poolisoota humna addaa Oromiyaa fi milishoota akka ta'an maddi keenya raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru jechuun kan gabaase Wabii Waaqoti. kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa deebanaa.